السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايز، نجا فيا جرتني أكم جرتني نجا فيا الحمد لله رب العالمين. نجا جراني إسن أكم جرتني إسني عادين جرا ريوتتي يدي أربعة دواء جرتني تكويت جرتني إنها ألفو بيا يونايتد ستيت اللي ورجرون إنجراني إسا يونايتد ستيت الرأني especially في رباعي كذا jechuun hin jaalladhu karaa naannoo sanii san. Ani biyyuma arabaa hiyyeetti matiyya tana jaaladha. Akkam nagaa fayyaanaa jirtanii baga jiraattan ana haa jiraatu. Eeshin amma naannoo seenuu heda. Amma bakka sirreeffadheeti amma seenuu heda. Yeroo dararaa sa'aatii sirreeffatu heda. Sa'aatiin haga gaheetiin hin jedhu. Amma haga sa'aatiin gaheetiin hin jedhu maal go'a isinii fakkaate xiqqoo isii hinjirani hiriyoonni tiyya as innaa biraazari illee hinjira garuu biraazariin waan hiriyoonni tiyya nattaasuftu hin jaalatu baay'ee jechuun waan immoo hin jaalatu biraazariin tiyya yeroo baay'ee siriyeesiidha akka nama waliin haasa'u fedhiin qabu especially dhiirallee osoo hin ta'in dubartootaallee dhiira waliin haasa'uun hagana fa'aanaa yoomullee nawrillee ta'ullee hin qabu. Hiriyoota matiyyeeta dubartii waliin haasa'u ittiin tolu waan emoojii jechuun na gorsan itti fakkaata waan na gorsan illee miti. Biraazariin kiyya amala akkana qaba. Amma bakka deemaa jira garuu ummiin tiyya baay'ee garaana nyaatte baay'ee tokko dallantee garaana nyaatteetiin jettee homaa gochuu hin danda'u. Yaa filannoo jirtu waan taateef homaa gochuu hin danda'u garuu ummiin tiyya baay'ee tokko garaana balleessite homaa gochuu hin danda'u. Yaa dirqama yeroo xiqqishuu hojja deebi'a. Haga fe'ellee xiqqishuu ta'u waggaa lama asii nan deebistu namitti. Yaa kontiraata kiyyallee ka xumuru waggaa lamatti waan ta'eef waggaa lamaa mitiire yoo haaromsineetiin hin jenne ka xumurannu waggaa lamatti na fakkaate. Innaa waan akkasiisanii amma deemu hida rabbi asitti ufteetiin nama baratteetiin hin deema jettee baay'ee nama ulfaata homaa gochuu hin danda'u. Ummiin tiyya baay'ee tokko boottee garaana balleessitee maal gu'aree homaa gochuu hin danda'u. Amma boolee keessatti ani wannu jechuun amma iddoo wayii taa'eeti malee boolee keessatti ani baay'isee dhanii sodaa maaliif isinitti fakkaate? Ani hattuu sodaa hattuun tana durallee waan na hatte ani hattuu sodaa hattuu rabbina irraa haa qabu. Hattuu narraa haa qabu ani hattuu sodaa du'aa hin hagu'an waa'ee hattuu tan hattuu sirriitti sodaa waan imooji jechuun isiin kan naman hambiftu kaa isiin rabbi namarraa haa qabu malee isiin naman hambiftu waan kana ta'eef ani isiin hin sodaadha. Especially ani sodaa baay'iseetiniin waan akkanaa kan isiniin ja'a. Nagaa ufuu hidaa hiriyoota tiyyaa da'abiitiin gaduma lafuma taa'eeyyuu wannu waa wayiitirraa hin teenne lafuma taa'ee maal gochuu danda'a jechuun hin da'abda deemtee finfinneen tun si da'absiisti beekte baay'ee nama da'absiisti. Ammaan akkanaan isiniin ja'a. Bararaan kenna immoo baay'ee badaa beektanii yoo ufanis baay'ee badaa maaliif halkan keessaa sa'a torbatti halkan keessaa sa'a torbatti ka bararan haga sanii bakka ati asumatti baay'ee wannoo jedhanii homaa gochuu hin danda'u kwa homaa gochuu hin danda'u. Especially yeroo ufan baay'ee rakkisaa aishi yeroo ufan sa'a torbaatti yoo sa'a tokko jechuu sa'a tokkotti yoo achi ka'aniitiin hin jedhan as hogee agaan sa'a ku'an sanitti jechuudha. Haga bakka ati minaamina kee wanta meeshaa kee harkaan gaattee geeffattee jettutti dafee hin bari'u beektanii ani gaafa galu san baay'ee tokko rakka isheen irraa turaniitiin yoo achi immoo akka carraa ta'e ani guyyaan ani gali guyyaa qidaameeti akkam isinitti fakkaate biraazariin sa'aatii halkan keessa sa'aatii 11tti ka'e woon bari'in makiinallee karaan dabarsanii mitiire hadamarraa ka'eetiin hojii waan isin ajaa'ibu keessaa karaa hundi ka cufate jedhe odoo taaksii ta'e karaa filannoo adda addaatiin deeman amma inni bakka aqeetumaan makiinum akkanatti dheerina tadaraadareetiin jirtu yennoo jedhe na bira ga'uu didee
akkatti ani rakka namni ila hattuun lafa si hanqisa akka noo ta'eetiin akka carraa ta'e immoo meeshaa baay'een deeme meeshaa shaanxaa 4 gugurdaa kan ka'anii ba'aan dandeenye ani immoo achitti namatti zoora beeytanii lafti illee naan zoorte homaa gochuun danda'u garuu Oromootiyya wallaahi Oromoon tuni haa jiraattu ishee Oromoo jechuun wallaahi odoo walis nyaanneetiin hin jenne nu waliif qoricha guyyaa rakkoo waliif qoricha dhiiraa miti dubartitu na gargaaraa ture ani odda deeme hoggaa meeqa isanitti fakkaate hoggaa eeraa hoggaa 8 achi ture 8 moo 7 ture garuu akkana ture maal isinitti fakkaate ammaayyuu ani silaa hin deebi'u namittiin kiyyaa dokumentii narraa hambifatte dokumentii barumsaa narraa hambifatteetiin hin jette hin deebitu jetteetiin na xaraxarte yeroo deemu san ani digirii giraajuweetii godheetiin hin deeme innaa wannoo barumsaa narraa hambifatte na amanuu diddeetiin isaaf jecha deema malee inuu hin deemuyyuu yeroo tokko na jibbisiisan gaafa achii galan ana garuu baay'ee natti zoore waan hojii natti zoore qilleensa haa ta'u akka nama affanu tokkollee ana baay'ee natti zoore tininjee alhamdulillah rabbil alamin Oromoon bakka hedduu haa jiraatu namichi laalu meeshaa laalu waan isin ajaa'ibu keessaa gizee meeqa na fattashi gizee 4 na fattashi maal paaspoortiin irraa fuudhe paaspoortiin kiyya 2 yeroo tokko ka waggaa 5 irraa xumurraan naafi wannoo goote biyya kana ergiteetiin naafi haroomsite namitti narraa fuudhe meeshaan kee kun naan jedhe meeshaan kee kun haaramoo ka itti fayyadamte naan jedhe qaraxuu hedaa bara naa shahay ka itti fayyadame ati waggaa meeqa achi turte naan jedhe waggaa 7 ture jedhe jechuun bakka ani deemuu abee anuma dhaabatu kana bara yeroo baay'ee natti deddeebi'eetiin hin sodaachiseeyyuu isaayyuu hin sodaadhe innaa achi ka'eetiin hin jedhe meeshama kiyya kana gizee 50 laala meeshama kiyya kana gizee ani meeshaa abdii muluu tokko qaba jechuun kiiloo olii innaa paaspoortii yeroo baay'ee narraa fuudhaa paaspoortiin kiyya 2 innaa akkasitti na rakkisaatiin hin turee isiniin je'aa isinii hoo galtan sirriitti of eeggannoo go'a. Waa deeman meeshaa xiqqishuu waan qabattaniif homa takka rakkoon takka odoo namni isin geessuu iyyuu baateetiin adda keessanuu deemtanii homa takka rakkoon takka isinirra hin gahu. Qarshiillee harkaa hin qabdanii an qarshii gara doolaaraa jijjiiradheetti qarshii baay'ee harkaa qabaa ture. Gara doolaaraa jijjiiradhe garuu shaanxaa jala kaayeetiin hin jedhe. Innaa yoo asii achi deebitan rakkoon takka hin jirtu. Rakkoon yoom isinitti fakkaate rakkoon ka jiru yeroo asii deemtanii achi uftanii meeshaa guddaa qabdanii warqee harka qabaatu danda'an jedhanii yaada namni warqee harka qabaatu dandeettaa meeshaa guddaa baay'ee qabaatu dandeettaa innaa waan kana ta'eef baay'ee rakkisa rabbi isin haa tiisu jabaadhaan isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaan isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hiriyoota kiyya badhaay.